السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في فردفتوتا خينيا كم جستنا قافية وربرنا خبرها الدوسين جرّا نمني نبرت أرجمو بونا برا وان كبتيلو في فوقا والمال لا نفهم تفهم أفيرا خينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا فردفتوتا خينيا سلامتان تاني بقى جت مراتي إسن حاجة سوتشا وربرنا كم برهدو وربرنا تومي كان اسم برنا توسن حاجات والمانو amata hunda kana wajjin somun bakka jirtan maratti nagaa fayyan kaysan isin wajjin ajiraatu jecha arraga saganta adda qabanne dhiyaanne jirraga saganta kana wajjinis ogeesse kaamera Abdunasir Muhammad arrantana ga kuno na madditti argama kanaafu ga qophiin teenya arrantana tan dalti dhalota tan goda dhufulleen irraa waa baratu yenneeti abdan maaliifun keessan olam seenaa bareedduu afran qalloo jechuun ummata laayyoodhaa hin sehina warreen arrantana oromiyaan oromoo biitti teenya oromiyaa nuti oromoo arrantana isaantu nu lechisiise jechuudha. Kaleessa eega sirni lafxeenyaadhaa oromoo fi oromiyaa wooma jedhamu lafarraa balleesse Itoophiyaa takkitti amantii takkittiidhaatiin biyya bulchaa ture warri afran qalloo bara 1962 keessa magaalaa Dirree Dhawaa handhuura afran qallootti qabsoo oromoodhaa eenyummaa afaanii eegaluudhaan gara qabsootti ibjijjiiranii qabsoo arrantanaa tan Oromon 4 kilo sente yututan isani nutasis walumaa galatti gootummaan afran qallootiif seenaan afran qalloo akka bishaan baharaati waraabamtee dubbatamtee hin dhumtu keessaafu uummanni afran qalloo roorroo adda addaatiif takkaa jilbiifatee hin beeku Giriik Faransaa Burtukaal Masrii Turkiyaa kun hundinuu jaarraa 16ffaa 17ffaa keessa itti duuluudhaan uummata akka irraa ta'uu dadhabe murti guutoo kootu mirree danda'an gamna gurbee leenca horeetuunis ittisa afran qallooti. Kanaaf seenaa afran qalloo arrantana kutaa tokko keessatti laafinsaa fi daldala hariiroo bahara afran qalloo qabanii wajjiin laalchisee laafinsi sirna gadaa isaanii hoo maal akka ta'e sirni gadaa afran qalloo hoo eessatti tumama walumaa galatti galmee seenaarraa isin biraan qabu ta'e hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Ogeessi kaamera arrantana ga Abdunasir asna wajjin jira Kamal Siraaj ogeessa kaamera arrantana hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan afeerraa kan isfaafu ga afran qalloo jechuun dhaloonni arraa gaafii nutti ta'uu hin ooltu afran qalloo baabbilee daga oborraa ala jara afran kanaatu ilmaan qalloo afran qalloo isaan ammoo seenaa qabsoo keessatti namni afran qalloo keessa hin jiru numa jiru ilmaan afran qalloo afran daga jenne baabbilee akkasumatu oborraa fi ala ilmaa quxusuuti waan kana ta'eefu inshallah akkasitti laal wal duraa fi wal boodaan inshallah ta'ala fuulduraaf isiniif ibsuu teenya khamii irra guddaa khamii itti aanaa akkasitti tartiiban inshallah sanillee fuulduraaf isiniif ibsuu teenya hanqaqa sagantaa teenya nu waliin turaan afeeraa teenya. Sochii Oromoota afran qallootii fi daldalaa fi laafinsi sirna gadaa bara 1567 irraa hanga bara 1856tti maal akka fakkaatu galmeen seenaa Oromoota afran qalloo akka armaan gadii kanatti addeessiti. Gosti afran qalloo takka warra 12 kan qabu yoomuu ta'u sadarkaa warra irraa ol guddachaa waan dhufaniifis ona mataa isaanii hundeessuufis rakkoo hin turre haa ta'u malee bara 1570tti hanga bara 1586tti akkuma walii galatti Oromoonni afran qalloo gamtaa afran qalloo uummachuun beekamaadha. Man bultii bulollootti gadhaabbatan man bultiin bulollootuun odaa watar jalatti akka tahe beekamaadha. Bara 1586 hanga bara 1594 keessa sirni gadaa ona afran qalloo keessatti hedduu daraareetu ture. Baroota kana keessa Oromoonni afran qalloo gamtaa sirna jilaa odaa watar jalatti akka gaggeessan hoggaa ta'u yeruma kana keessa bulullootti heera mataa isaanii kan tumatani haa ta'u malee jaarraa 18ffaa Oromoota afran qallootiif siisee bulaarraa bara hawaasni Oromoo irra caalaan sadarkaa horsiisee bulaa irraa gara
qonnaan bulaatti ceehaa turanidha. Kana qofaa miti akkuma beekamu ona afran qalloo irraa hedduun isaa kan hundeeffame sarara daldala guddicha irratti waan tureef hawaasni yeroo gabaabaa keessatti daldala wal fudhachaatis dhufe. Gostinoolee sarara Jabuutii to'achuu qofaa miti jiddu gala daldala tan mataa isaanii uummachuu magaalaa Jaldeessaa hundeeffatan. Gosti Baabbilee gosoota hawwiyyaa fi girii wajjin gamtaa uummachuudhaan sarara daldalaa kan zeelaa guututti to'achuu eegalan. Gosti Alaa fi Obarraan magaalaa Hararii wajjin hiriiroo daldalaa cimsuu bira kutanii bittaa gurgurtaa maallaqa Harariin godhachuu bira bara 1734 irraa hanga bara 1783 keessa Amir Abdu Shakur Yusuf waliin walii galan. Haa ta'u bara 1756 irraa hanga bara 1775tti Amir Muhammad Ali Mayyuu maallaqa guututti ona afran qalloo keessatti akka hojjetu kan godhe. Siyaasa naannoo isaanii jijjiiraa dhufuun qaamni sochii maallaqaa to'atu naannoo sanitti humna tahuu as bahe. Bulchiinsi sirna gadaa guututti sirna bulchiinsa garaadaatiin bakka bu'uun sirni gadaa Oromoota afran qalloo laaffachaa dhufuunis kana malees kan gama biraatiin biyyoonni akka Giriik, Portugaal, Faransaay, Turkii, Masiriin Oromoota afran qalloo gama Oromiyaa bahaatiin zeeleedhaan gama Jabuutiidhaan bahar qaxxaamuranii lola adda addaa irratti labsanis Oromoonni afran qalloo gootummaa isaaniitiin dura dhaabbatanii ofirraa deebisuunis yeroo hedduu itti fudhate. Deddeebi'aan lolli adda addaa isaanirra godhame kun hedduu Oromoota afran qallootis kan miidhe yoo ta'u akkuma lolli adda addaa irratti banamaa tureenis sirni gadaa isaaniitis laaffachaa dhufuunis bara 1884 yookaan bara 1875tti yookaan jaarraa 18ffaa keessa sirni gadaa isaanii cabuu isaa mudate. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa Oromoota afran qalloo akkuma armaan gaditti dhiyeessina kanaas ammas nu faana turaan afeerraa keenya. Akkuma waliigalatti murtii guutoo fi muuxannoo Raabaadorii bara 1500 irraa hanga bara 1875tti maal akka fakkaatu mee walumaan laalla. Duraan dursee sirni gadaa ilmaan afran qalloo keessatti Raabaadorii sadarkaa sirna gadaatti himama hanga jaarraa 19ffaa keessa jechuun galmeen seenaa sirrii akkanatti kunoo addeessa. Garuu warroonni tokko ammoo jallisanii seenaa kana dubbatanii seenaan haqaa arra kunoo ifa bahaa jirti. Gosa afran qalloo keessatti Raabaa fi Dooriin garee muuxannoo guddaa horatanidha. Haa ta'uu malee seenaan kun sirriitti barreeffamee hin jiru warri jiruus ni jira. Gosti afran qalloo jaarraa hedduu dura sadarkaa ibiddaatiin sadarkaa balbalaatiin wal gurmeessuudhaan lola adda addaa irratti hirmaachaa akka turan ni himama. Afoola gosaa qofa osoo hin tahin barreeffamaanis ibsuun ni danda'ama. Jaarraa 15ffaa dura warri daai kibba Soomaaliyaa keessatti sochii adda addaa godhaa akka turan ilmi Wiis kitaaba isaa kan Oromoo in Northeastern Somaalee jedhamu jedhu fuula 21 irraa hanga 36 keessatti ibsuu yaaleeti jira. Jaarraa 16ffaa keessa warri daai akkuma gurmuu of dandeesse takkatti lola bara gadaa sanii irratti hirmaachaa akka turan Abbaay Baharaay dabalatee barreessitoonni adda addaa bal'inaan ibsanii jiran. Cifirraan warra daai fulbana 15 bara 1590 keessa jechuun lola isaan Awaas naannoo magaalaa Farrarraa cinatti godhaniin
injifannoon akka lola kana xumuranis barreessitoonni adda addaatis ibsaniiti jiru. Taay warra Daay Wissenfeld on Foundation of Parento Abbaa Baharaay dabalatee akkasumatti Professor Muhammad Hassan Oromoo in the Times Charmed Kingdom of Ethiopia 154 keessa akkuma Muhammad Hassan kitaaba isaarratti jedhutti gareen warra Daay jaarraa 16ffaa keessa garee hedduu cimtuu je'ee dubbate. Asirratti warri Daay jechuun ilmaan afran qalloo keessa ilmaan dagaa yoo tahan hanga daga keessa ilmaan huumeeti. Huumeen ilmaan 12 kan qabu hoggaa tahuu isaanis warra Singaalaa, warra Duudaa, warra Daay, warra Baadii, warra Oboo, warra Asaboo, warra Ibsoo, warra Onayyaa, warra Alii, warra Noolee, warra Guyyee fi warra Busaatti jechuudhaan isaan kun hortee ilmaan huumeeti. Jaarraa 16ffaa keessa warri Daay laga gannaalee qaxxaamuruun hamma Keeniyaatti lola gabroonfataa Abisiiniyaa irratti hirmaachuudhaanis lola kana injifannoon akka xumuran ni beekama. Bara lolli kun yeroo hedduu deddeebi'us keessumaafuu bara Ahmad Giraany laftanyaa wajjin lola walirratti banan tahuu galmeen seenaa barsiisonni adda addaatis ibsaniiti jiru. Lola kanaan ture bira booda ammoo ibsan kan jiru hoggaa tahan hanga tokko warri gosa Daay Keeniyaa keessa akka jiraachaa jiran beekamaadha. Kan biraa ammoo 12 alaa keessa akka fakkeenyaatti gosa Nunnuu, gosa Arroojii kaasuu ni dandeenya. Gosa Arroojii keessa warra 3 Obootii fi warra 4 Jamjam jaarraa 16ffaa keessa hamma qarqara Zayidaatti sochii guddaa godhaa akka turan galmeen seenaa ni hima. Ammoo gama biraatiin 4 ilmaan Nunnuu jechuun warra Baabbuu, warra Jiddaa, warra Itayyaa fi warra Billii jaarraa 16ffaa keessa hamma kaaba Soomaaliyaatti sochii godhaa akka turan lola kaaba Soomaaliyaa bikka adda addaa godhame ture irratti keessatti qooda fudhachaa akka bahaniin ni himama. Garuu lolli kun ammoo Oromoonni alaatis akkuma ilmaan afran qallootti olaantummaan akka xumurantuutu galmeen seenaa addeessiti. Fakkeenyaa fudhachuu ni dandeenya. Qabriin tun naannoo magaalaa Wacaaletti kan argamtu jechuu ni dandeenya. Qabriin tunis tan Oromoota Nunnuuti. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa Oromoota afran qalloo kutaa 1ffaa isaa kan asumarratti goolabnu ta'a. Ogeessi teknikaa kan waliin ture Abdunaasir Muhammadi. Barreessaa fi qindeessaan seenaa tanaa Boonaa Birraadhaati.